Ashamar kafuunee hordoftoonni Abduu moobaayila biyya jirtan hundi keessanuu baga jiraattan baga deebiidhaan gara chaanaala kiyya dhuftan warra jalqabaa dhuftan Abduun jedhama. Abduu moobaayila biyya sabskiraayib godhaa maamiltoota keenyatti dabalama. Marii muummichi ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad dhiyeenya kana paartiilee mormituu siyaasaa garaagaraa waliin mari'ate keessa Oromoon akkamitti dhabame keessattuu Profeesar Mararaa Guddinaa tiyaatira kanarratti hin hirmaannu jedhee miidiyaa irratti dubbatu isaatiin namoota Profeesar Mararaa maandisa siyaasaa guddicha Afrikaa kanatti quba qabuu barbaadan. Profeesar Mararaa osoo hin taane nutu deebisaa isiniif kenna. Paartiilee mormituu Oromoo keessaa paartii mormituu ta'uu taargaa biyya san keessatti ittiin beekamu keessatti hidhaa fi ajjeechaa dararaa adda addaa kan qoodataatiin jiran paartiileen gurguddoo lameen OFECO fi ABO'n irratti hin hirmaanne. Maaliif irratti hin hirmaanne kan jedhu miidiyaa irratti dubbatanii turan. Akkasuma qondaala paartii mormituu keessaa inni guddaan tokko Jawaar Mohammad ziyaaraadhaaf umraadhaaf Makka jira. Jawaar Mohammad haadha manaa isaa waliin ziyaaraa umraa Makkatti argamuudhaan wal qabatee namoonni tokko hirmaayyuu siyaasa keessaa bahee ka du'aa godhuuf illee jira. Siyaasa keessaa bahuudhaaf umraa deemuun maaliin wal qabata kan jedhus mee waliin ilaalla. Haga dhumaatitti na waliin tura. Jalqaba irratti paartiilee mormituu waliin marii godhamaatiin ture guutuu isaa hordofaatiin ture jechuudha. Hedduun keessanis hordofaatii turtan kuni waan bareedaadha jedheetii yaada. Jechuun akkaataan keessoon isaa maaliin isaa akkami kan jedhu akkuma jirutti ta'e jechuudha. Marii nama paartiilee mormitootaa waliin godhamu kuni 11ffaa ta'u 12ffaa ta'u waan akkasitti dhiifama. Walumaa galatti mariitti jira. Baatii sadii kana keessa jechuudha. Wal dura duubaan hunda waliinuu mari'atamaatti jira jechuudha. Mari'atamuu kana keessatti hatta warrootuma gartee silaa miseensa isaanii isaan faarsu keessaan illee wanni fedhiin hawaasaa wanni uummanni gartee ittiin cinqamaatiin jiru dhugaan uummataa hedduutu achi keessaan inni mul'ate jechuudha. Faayidaan keessa bal'atu jira natti fakkaata. Garuu kan paartii mormituu kana paartii mormituudhaati akkasuma bakka bu'oota amantiitii fi bakka bu'oota hawaasaa jedhanii manguddoota jaarsolii namoota garaagaraa waliin kan baratanii fi kan paartii mormituu kun tokko jedheetiin hin yaadu kan paartii mormituu kanallee dhageeffachaatiin ture. Kan paartii an waan ajaa'ibsiise dura tokko an fakkeenyaaf ka muummicha ministeera Dr. Abiyyi Ahmad akkuma Oromiyaa keessaa paartii mormituudha xiqqeessan kanatti bakka biraatti illee waan xiqqaatti natti fakkaachaatiin ture Itoophiyaa keessaa jechuudha. Amma warra kana keessa Muusaa Adam tokko faan hin beeka ka Affaar tokko faa jechuudha. Warra kaan tokkollee maqaa isaanis hin beeku bifa isaanii illee hin beeku an dhugaa dubbachuuf paartii mormituu ani garuu beeke amma galmi isaan guutuu ture ka isaanii waliin baratan sun jechuudha. Paartiin hagana heddumaatu Itoophiyaa keessa waan jiru yuunsi waan dhugaa dubbachuuf asumarratti hin arge jechuu kiyya. Garuu kan Muusaa gurbaa warra Affaar kana faan hin beeka. Haa ta'u haa jiraatu rakkoo hin qabu. Paartii Oromoodhaa as keessaa fakkeenyaaf gaafa nuti dadhabne paartii nurraa fuudhu tokko ijaaruudha malee paartii heddummeessanii ijaaruun faayidaa hin qabu kan jedhu muummichi ministeeraa gaafa jalqaba aangootti dhufuufaa waan akkasiin faa dubbatee ture jechuudha. Akkasumatti ammoo ka Oromiyaa keessaa diiganii turan. Ka Oromiyaa keessaa diiguu sanaan akka nama tokkootitti waan muummichi ministeeraa irraa itti na gammachiisu maalinni paartii Oromoo akkasiin lafa guute san ka maqaa Oromootiin qabsaa'u. ABO'n kun bakkuma fedhetti bakka meeqatti addaan bahee inni kaanis bakka meeqatti addaan bahee akkasitti ijaarame sun diigamee jira jechuun maqaadhaa yoo jiraate iyyuu namni hedduun ni beekaa inni kaan gartee paartii mootummaa bulchaa jiru kanatti makameetuma mootummaa faarsee bulateetuma biltsiginnama jechuun biltsiginnama faarsaa maqaadhaa yoo jiraate illee namni ni beeka jechuudha. Amma ABO jedhame fakkeenyaaf eenyu beeka ABO HD Daawud Ibsaa qofa beekaa yoo OFECO jedhame OFECO tokkochuma kana beekaa jechuudha sabni amma. Kasanirraa fi kaan akka galabaa ta'e ni beeka dhiifama jechuun yaadaan jechuu kiyya beeki kaama hojiidhaan jechuu kiyya malee karaa biraatiin namummaadhaan miti. Duuba garuu Itoophiyaa keessa ammayyuu paartiin dhibbatu jira jechuudha. Galmi guutee akkasitti haasawamaati ture ani irraan beeku warra kan haa ta'u ammoo paartii mormituuti afaan jedhanii guutatuun nama dhiba. Akkuma warra kaaniititti faarsanii hojiin itti jirtan hojii ajaa'ibaa hojjettanii bakka xiqqashoo hir'attetan ammoo akkas osoo nu gootanii kan jedhu farasanidha. Paartii mormituu biyya kamii jira kenna. Paartii mormituu jechuun akkasiidha. Paartii mormituu jechuun biyya kam jiramee waan akkasii sun hin jira laata gaafa wayyaanee san keessa natti fakkaata gaafa wayyaanee san keessa fakkeenyaaf paartiilee keessattuu bara 97 gaafa wayyaanee san jechuudha diigee kama gartee isaan faarsuu fi kama paartii mormituu ta'ee kan isaanii hojjetu kan addunyaa irraa ittiin gartee doolaara guuratan kanneen walii qabaniitiin haala akkasiitiin gartee hatta paarlaamaa keessallee isaan fakkaatee akkasitti ka deemu jira. Warri sun ammallee akkasumatti jira natti fakkaata. Garuu ammoo Izeemaa fi Gimboo Sabaatti Maaroo maali jedhan sanillee osoo hin ta'in warra haaraa qofa jechuudha kun. Gaafa durii warra gurguddaa kana bittinneessitee akkas godhaa turte wayyaaneen. Akkasitti paartii mormituuti jechuun nama dhibaa jechuudha. Faarsee bulama yoo jennee irra wayyaadha natti fakkaata. Warra achi keessaa haa ta'u immoo achi keessaan gaafiin gaggaafataman illee hedduudha. As keessaa amma tokko inni guddaan amma kana osoo hin taane
Paartiin Oromoon abdatu kagartee gaafii dhimma kiyyaa rakkoo kiyyaa quuqama kiyya naaf gaafata jedheetiin sabni abdatu akkamitti achirratti hirmaatuu dhabanii keessattuu Profeesar Mararaa Guddinaa tiyaatira kanarratti hirmaannu kan jedhu kan isaan dubbatan BBC waliin gaafii deebii godhan argitanii jirtan jedheetiin yaada. Akkasuma ABO waliin hirmaanne ABO HD'n jechuudha. ABO'n biraa hirmaatuu danda'a. ABO'n fakkeenyaaf warra bilisiginaa fa'aatti baqa jechuudha. Maaliif hirmaatuu dhabanii gaafii hawaasaa kaasuu dhabanidha? Wanni kun madaraka gaafii hawaasaa itti kaafamuudha moo fakkeenyaaf wanni haga ammaa hojjettan sirriidha. Warri achirratti hirmaate san laalame fakkeenyaaf jalqaba. Warri amma komii akkasii dhiyeessitan. Mee deebisaa Dr. Mararaatu dhiisa. Warrummaan akkasettan gaafiin achirratti kaafame suni gaafii rakkoo hawaasaa yookiin ammoo maaliif marii araaraa hin goone mootummaan maaliif nama hidhuu hin dhiifne maaliif akkas godhuu hin dhiifne osoo hin taane mootummaan haga ammaatti waan bareeda hojjettanii waan gaariidha godhaa jirtanii waan xiqqashoo haftetan ammoo akkanatti gartee bakkaan nu gahaa ka jedhu faarsee bulummaadha malee waa'een ilaalcha paartii mormitummaa achira keessatti agarra jechuudhaan. An osoo ABO fi OFEKOon achirratti hirmaatanii maasalaama biyya san keessa silaa paartiin mormituudha hin jirtu jedheetiin akka nama tokkootitti jalaa galaa jechuudha. Mee amma warri gartee Dr. Mararaan akkamitti achirraa hafe jedhanii dhuguma madarakni sun amma madaraka paartii mormituudhaan fakkaata fakkeenyaaf. Barataa gafeete deeggareessi deeggaruus baadhu dhugaadha yoo fakkeenyaaf warra biyya bulchaatiin jiru ni miidhaa. Akka gartee madarakii gartee bilisummaadhaan madarakii gartee walqixxummaadhaan fakkaatu akka paartii dhugumatti madaraka paartii mormituudhaan fakkaatu maaliif irraa hafa yoo jedhame arruuza isaanii irraa hafa yoo jedhame dhugaadha ta'uu danda'a. Garuu hafuu kanatu irra saba kanaaf sagalee ta'uudha jedheetii yaadaan fakkeenyaaf madaraka sanatti osoo fakkeenyaaf Dr. Mararaa Guddinaa fakkeenyaaf amma adeemsa amma bara haga ammaatti adeemsa haga ammaatitti godhame kan sirriidhaa akka bilisiginnaan goote kana kallattii paartii mormituu waliinillee mari'atamee baqa jechuun wanni hundinuu guutuudha. Wanti xiqqashoo hir'atte ammoo paartii bakka paartii mormituu illee kana jedhan rakkina xixiqqoo mul'atte akka godhame cufame walumaa galatti biyya san keessa rakkinni jiru jechuudha. Akkas jechuudha fakkaata silaama fakkeenyaaf isaan kan irratti hirmaatan taate jechuudha. Kanaafuu warri Profeesar Mararaa Guddinaa fa'aa maaliif irratti hin hirmaatin jettan mee warra hirmaate san laalaa dura dhageeffadha viidiyoo san hordofaa silaa araarri yoom bu'a. Oromoo yoom waliin mari'ata. Oromoo yoom gattaa'ee waliin dubbata. Rakkoon biyya sanii yoom mariidhaan furama. Rakkoon biyya sanii gartee ka paartii tokkochaan masakamaatiin jiru akkaatuma gaafa gartee wayyaanee sanii yoom waloodhaan deemama yoom waloodhaan furama. Fuula duraa fi fakkeenyaaf filannoon dhufu sun mee maal ta'amuudhaaf deema. Ammallee moo paartii tokkochatu dorgomee paartii tokkochatu moo'uudhaaf deema moo paartii tokkochatu wal dorgomuudhaaf deema moo haala amma gartee biyyi keenya keessa jirtuu fi haala adeemsa akkaataa amma bilisiginaa deemuu jirtuu fi haala akkaataa paartiin mormituu itti keessa jirtu. Bara paartiin fakkeenyaaf paartii OFEKOodha yoo fudhanne paartiin OFEKO Jooharama biyya keessa jira fakkeenyaaf bara nageenya sadarkaa nageenya isaatiif jechuudha biyya keessa jira biyya keessa hin jiru jechuudha. Dr. Mararaan haasawa isaa tokko keessatti jedhee ture haalli amma jiru jedhee yeroo gartee Baqqalaa Garbaadhaa biyya keessa jiraachuu dadhabee deematti yeroo Joohar gartee biyya keessa jiraachuu dadhabee Keeniyaa jiraataa jirutti jedhee haala akkasii tokko haasawee ture gaafiif deebii afaan Amaaraa haasawee tokko keessatti jechuudha. ABO yoo dubbanne qondaalonni isaa akka jiru mana hidhaa jiran jechuudha. Mee paartii mormituu kun maal inni jedhee fakkeenyaaf amma achirratti mee maal mari'atame jechuun nagaumaanu paartii mormituutiyyuu jedhameetiin beekamtiinuu kennamee fi mirgi isaaniituun eeggamnee fi isa hawaasaa dhiisa isaanumayyuu jechuu biyya. Mee maal achirratti hirmaatee achirratti maal haasawa. Dhugaa dubbachuu fi osoo OFEKO fi ABO'n ammatti bara kan fakkeenyaa fi sabni kun naaf dubbata sagalee kiyyaa quuqamaadha akkasuma gartee haga danda'an ifaa jirtu jiran isaanii warri hawaasa kana bakka bu'e kan gartee mootummatu dhiibe jedheetiin hawaasni quba qabu isaanii osoo waan kanarratti kan hirmaatan taate dhugumatti uffachiisan jedheetti yaadaan. Namoota hedduun argee akkamitti gartee Profeesar Mararaa Guddinaa homa fedhee yoo ta'e fakkeenyaa fi mariin barbaachisaadha jedhamee marii araaraatiifuu dhiibbaa godhaata jedhanii achirratti hirmaatanii marii sanirratti maaliif gaafii hawaasaan gaafanne maaliif gartee waan ammayyuu achirrattuu akka gartee mootummaan ABO waliin araaramuyyuu waan gaafanne namoota jedhanii ammatti haalli amma keessa jirru yeroo paartii mormituudhaatitti karaa ittiin Profeesar Mararaa gartee maandisa siyaasaa guddaa nama biyya sanii jiruu isaa guutuu ilmoo islee osoo argatiin osoo ilmoollee itti dhabe osoo jaartii jedhin jiru isaa guutuu qabsoo dabarse kan haala siyaasa biyya sanii alansheetiin liqimse barattaa warroonnummaan habashaadhaa kan gartee qabsaa'ota Oromoodhaa meeqatti dhagaa darbattu kanallee Profeesar Mararaa kanan sodaatti bar. Isaachoo minaalu jetti bar ni sodaatti hatta warroonnummaan habashaa kan siyaasa Oromootitti dhagaa darbattu illee jechuudha. Ammatti kallattii ittiin gartee ABO'dhaan OFEKO'dhaan waa jedhamu osoo hin ta'ini bara asirratti hirmaatuuni akka aruuza bilisiginnaa bareechuuti sila
bilisiginnaadhaaf dhugaadha faayidaa qaba bilisiginnaarraa maa hafame jedhameeti yoo bilisiginnaadhaaf komatame waan bareedaadha jedheeti yaada. Kasanirraa hafee mee akkamii maal irratti mee irratti hirmaata fakkeenyaaf bar hidhaa jiranii bar fakkeenyaaf qondaalonni ABO'dha akka jiru bara bayyuu hidhaa jiru. Mootummaan akkaataa gartee an hojjetaa jiru karaa an irra deemaa jiru kanarratti kootta harka naa dhahaadha malee akkaataa warra achirratti hirmaate sun itti dhaqeetiin faarsee waan bareeda godhaa jirtanii bakka takkatti tan ammoo jabeessa akkas nuu godhaa tan nuu sirreessaa yoo dandahame jedhamee itti faarfame akkas nuu godhaadha malee waa'ee paartii mormitummaadhaatiin furmaata biyya sanii irratti akkaataa nageenyi bu'u akkaataa itti ajjeechaan dhaabbatu akkaataa itti araarri bu'u irratti miti akkaataa san irratti osoo taa'ame jalqaba Profeesar Mararaa Guddinaa dura gartee nama achirratti hirmaatu hin jiru jechuudha. Kara tokkoon ammoo wanni kuni warra mormituu kana caalaa mootummaa kana fayyada akkuma namoo islaama warri faarsee bulaadha kuni an akkanatti fakkaatutti silaa dhugaadha mootummaa kanaaf faayidaadha qaba mootummaan bar kanaan doolaara nyaata alarraa kana agartee paartii poozishin paartii jeeti paartii mormituudha akkana jedhee kan agarsiifate kanaan bar doolaara irra nyaata akkuma wayyaaneen gaafa dura warroota amma agartee waliin mari'anna jedhameetiin achi keessa jiru kanaani alarraa ittiin mallaqa nyaatan kunillee sila akkasumatti ittiin mallaqa nyaataa jechuudha. Kanaafuu yoo sargii isaaniidhaatiif harka dhahuu taate malee ofii hidhamanii ofii gartee baqanii akka shaamaatitti isaanii ifuu yoo taate malee homaa hiikan qabu hawaasaaf jechuudha natti fakkaata. Maaliif jennaan kanaaf biyya ammayyuu wal waraansa jala jirti. Biyya wal waraansa jala jirtu keessatti nagahaati je'ama fakkeenyaaf Profeesar Mararaa Guddinaatii fi Jawaar Mohaammed achi keessa taa'aniitiin haga ammaatitti waan bareeda godhaati jirtanii bakka xiqqashoo tan ammoo akkana kan nu sirreessaa inni achi keessa osoo ta'anii salphina guddaadha jedheeti yaadaan dhugaa dubbachuuf saba du'aa jiru kan irratti qoosuudha jedheeti yaadaan saba amma tana maaltu deemaatiin jira yaa jira kenna Oromiyaa iddoo garaagaraa keessatti walloon qofaa miti bara Oromiyaa guutuu keessatti maaltu godhamaatiin jira Oromiyaa guutuu keessatti maaltu ta'amaatiin jira finxaaliyyiidhaan maaltu godhamaatiin jira mootummaadhaan maaltu irratti godhamaatiin jira haalli Oromiyaan keessa jirtu haala gartee sarganyaa namaa ta'anii hamoommota namaa ta'anii harka dhahanii miti jechuudha osoo paartii mormituu paartiileen gurguddoo yeroo har'an tanaa faarsee bulummaadhaan hin jiraanne kan ummatti paartii mormituudhaa fakkaatan ABO fi OFECO achirratti kan hirmaatan taate sabni kun sila abdii murate jedheeti yaadaan maaliif diduunu bar qabsoodha. Hin jiru ammatti madarakii waliin mari'atanii miti kun madarakii faarsee bulummaati jedhaniiti irraa hafuunu qabsoodha jechuudha. Maaliif bakka dubbattee waa fiduu hin dandeenye keessa. OFECO fi ABO'n gaafa filannoo dabreerratti barri aga filannoo dabramu biraa hidhamanii bar. Achuudhaan malli tani filannoo dhufurratti illee maaltu akka godhamu homaa wanti beekamu hin jiru jechuudha. Haala akkasiisan keessatti sarganyaa ta'aniitiin maal isaan dhiyaatuu dhaban jedhee namoonni gartee qeeqa kaasanii gaafa wayyaane illee akkanuma akka jiru jechuudha. Silaa akkaataan gartee sabni keenya keessa jiru achi keessaa namni namaa dubbatu jiraatuun dhugaadha hawwii keenya hunda ture jechuudha. Madarakiin kun sila akka Jawaar Mohaammed kan Mararaa Guddinaa kan Daawud Ibsaa walumaagala kan gartee qondaalota siyaasaa kan hawaasni bakka na bu'an jedhe kana paartii mormituu jechuun nama hawaasni hordofu jechuudha nama hawaasni jala deemu jechuudha nama hawaasni maal jedhanii irraa eeguudha kan gartee mootummaaleen ofirraa eeguudhaaf mana keessatti hidhaa ture kan mootummaaleen ofirraa eeguudhaaf filannoo kana nama waan jedhee ofirraa hidhaa ture san bar warra san ture silaa beeki warra silaa mootummaaleen ofirraa eeguuf ofirraa hidhaa ture warra gartee uummanni illee mee maal godhan Jawaar maal jedhe Daawud maal godhe Mararaa maal godhe maal jedhe ka jedhaamaatiin ture jechuudha paartii mormituu jechuun isaan kana ture jechuudha silaa. Warra biyya bulchaa turuuf illee sila ka faayidaa qabu isaan kana ture jechuudha. Bar osoo wanti kun waan faayidaa qabu taate osoo bar yaamicha muummicha ministeeraatii miti beeki osoo xiqqashoma waan faayidaa biyyaaf buusa ta'e osoo xiqqasho waan saba kanaa fuura fudhachiisa biyya kanaa fuura fudhachiisa gara furmaataa wahiitti xiqqashoma torbaanota akka faayidaa biyya kanaaf buusaa osoo ta'e biyyaaf faayidaa buusa osoo taate saba kanaaf faayidaa buusa osoo taate sabaaf sabalamoota kanaaf faayidaa buusa osoo taate namni Profeesar Mararaadhaa fi Jawaar Mohaammed Daawud Ibsaa dura bakka sanitti argamu hin jiru jechuudha. Kanaafuu akkamitti gartee Profeesar Mararaa Guddinaa yookiin ammoo Jawaar Mohaammed fa'aa madaraka qoosa akkanaa kan nama tokkoof harki dhaamu kana irratti maan hirmaanne jedhee warri gartee hayyuu guddaa kanatti quba qabuu barbaadu hamilee maalii akka ta'an hin qaanfatanii jira baran yeroo takka jechuudha. Keessattuu Profeesar Mararaa moo waan hin taane takka bar lakkaan bakka isaan hin dhaabbadhu jettee didumaanuyyuu qabsoo tokko waan ta'eef jechuudha. Karaa biraatiin fakkeenyaaf amma Jawaar yeroo paartii mormitoota waliin mari'atamaa jiru kanatti makkatti argame jechuun waan kana irraayyuu faallaa jechuudha. Oromoon fakkeenyaaf asumarraayyuu wanni hubatamu bar faallaadha wannummaan kun jechuudha. Kana biraatiin ammoo Jawaar makkatti argamee umraa deemee hajjii deemee siyaasa keessa baheedha. Jawaar dhugaa dubbachuuf yeroo duraatiif haadha manaa isaa waliin makkatti argamuuni hedduu takka waan nama gammachiisuudha. Rabbiin umraa qeebalamtu isaaniif haa godhu. Hedduu takka namatti tola haadha manaa Dr. Idilii Jamaal waliin makkatti argamee namoota hedduu biratti si jaalatame hedduu du'aa illee fudhataati jira jechuudha. Haadha manaa isaa waliin makka deemuun yeroo duraatiif natti fakkaata hin agarre. Garuu ammoo eegaa kara biyyaatitti galee Jawaar
waan mana hidhaa keessatti dabarse yoo taate malee kan achirraa fi waggaa waggaadhaan hajji kaafee natti hin fakkaatu. Yeroo hundayyuu deemaati jira. Tarii suuraadhaan mul'atuun kan ammaa kun suuraan mul'atuudha ta'a malee yeroo hundayyuu deemaati jira jechuudha. Namoonni gartee ka jalqabaa isinitti fakkaate akkasiidha. Inni kaan osoo hidhaayyuu hin seeniin dura ka deeme namni hundinuu quba qabdan achi boodallee eega hidhaa bahillee deemaati jira jechuudha. Kanaafuu kun ka jalqabaatii miti jechuu barbaadeeti. Ammoo haadha manaa isaa waliin Dr. Lilii Jamaal waliin akkasitti umraa godhuun isaanii kan jalqabaati. Maashaallahu rabbiin irraa haa qeebalu. Karaa biraatiin ammoo namoonni tokko tokko Joohar siyaasaa keessa bahee bakka karaa rabbii qabatee maal ka jedhu. Siyaasaa geggeessuun sabaaf qabsaa'uun karaa rabbii gadhiisuudha moo maal jechuudha jalqabumayyuu. Waa'een hajjii dhaquudhaatii fi siyaasa keessa bahee siyaasa keessa jira hin jiru maali? Haala akkaataa namoonni tokko tokko haasanii kana waan wal qabatu natti hin fakkaatu. Hajjii dhaquun dhimma dhuunfaa isaa amantii isaatii fi kaayoo isaati jechuudha. Sunni waan dhimma dhuunfaa isaati jechuudha. Hajji deemuun umra deemuun dhimma dhuunfaa isaatiidha. Garuu qabsoo hawaasaa geggeessuun paartii mormituu keessatti hirmaatee qabsoo siyaasaa geggeessuunis waa'ee sabaati jechuudha. Sun waan wal qabatu natti hin fakkaatu. Namoonni tokko tokko akkanumatti gartee akkaatuma isaanitti fakkaatee fi akkaatuma fedha isaanii qofa jala deemu jechuudha. Joohar kan nama tokkooti miti, Joohar nama dhuunfaa isaatii jiraatu miti. Garuu ammoo karaa amantiitti os deeminee dhimmi amantiidha, dhimmi hajjii godhuu, dhimmi umraadha godhuudha. Haadha manaa isaa waliin bakka akkasii dhaquudha. Dhimma dhuunfaa isaati, dhimma hajjiiti, dhimma dantaa isaati jechuudha. Sun waan wal qabatu miti, waan hawaasaan wal qabatu miti jechuudha. Garuu waa'een qabsoo karaa sabaatiidha. Akkasuma gartee sabaadhaa qabsaa'uudha. San jechuudha kan wal qabatu. Sunii fi kana walitti naquun maaliif akka barbaachisinaaf hin galu namoonni tokko tokko jechuudha. Kanaafuu waan qabsoo dhiisuudhaa fi qabsoo keessa jiraatuudhaan waan wal qabatu miti. Akkuma gartee gaafiif deebisaa kan afaan Amaaraa ka boodaa keessatti illee godhe haalli amma jirutu nu cal'isiisee kan jirudha. Akkaataa itti dubbannu wallaalleeti. Akkaataa itti dubbatan irra hin jirtu biyyi walaafanii keessa jirti jedheeti akka gaafiif deebisaa kan boodaa kan afaan Amaaraa kana keessatti illee dubbateetu jechuudha. Kasanirraa fi waa'ee gartee qabsoo dhiisee yookiin ammoo qabsoo keessaa galee jettanii akkaatuma gartee isinitti fakkaate qofarratti oofachuun sirrii miti jechuudha. Suni waa'een qabsoodha akkasuma gartee kan dhimma dhuunfaa isaa kan dhimma dhuunfaa isaati jechuudha. Kanaafuu haalli akkaataan biyyi keenya keessa jirtu akkaataa itti gartee nuti nama dhuunfaa irratti rarraanee ebaluun sun akkas naa ta'e ebaluun sun akkana naa ta'e achi keessa taa'ee ebaluu maanaan dubbanne Joowar akkasumaan aan taane osoo hin ta'in biyyi keenya ammayyuu furmaata akkaataa namni itti gadi gartee gadi baheetiin nagahaan galuu danda'u irratti furmaata barbaaddi waan ta'eef mariin araaraa akka bu'uu fi akka gartee nageenyi bu'uu fi akka gartee mootummaa kun qaroomee gara siyaasaa hammayyaa ka gaafa wayyaanee baramaa sanirraa gara siyaasaa hammayyaatitti as deebi'uudhaa fi bara paartii mormituu waliin taa'ee fakkeenyaa fi mootummaan sun paartii mormituu waliin taa'ee haasa'uun paartii mormituu waliin taa'eetiin mari'atuun eenyu fayyada? Paartii mormituu caala bara mootummaa san fayyada. Saniin bara doolaarri kan guura. Nuti karaa dandeenyeen hawwii sanii eegu akka karaa qaroomaatitti akka gartee karaa waliin biyya bulchuudhaatitti akka gartee karaa wal hidhuu fi wal ajjeesuu irraa karaa waliin biyya bulchuudhaatitti karaa qaroomaatitti akka biyyi sun as deebitu akkuma siyaasa addunyaatti buluu jirtuutitti akkaatuma siyaasa qarooma Afrikaa keessayyuu biyyoon hedduutti buluu jirtutti akkas deebituudhaa fi yeroo hundayyuu hawwii kenna kadhannaa kenna hawwii keenya ta'uu qabaa jechuudha. Ka kanarraa fi ammatti wanni addaa wanni paartii mormituudhaatitti quba nu qabsiisu waan jiru natti hin fakkaatu. Akkasitti hubachuu qabna jedheetii yaada. Ani Abdul Mobaala Biraayii hanga qophii biraatii waliin deebinutti nagaa tura.